gabaabaa akka jedhu tokkolee wajji ilaalla. Gab jedhanii Waaqayyoon du'aa eeggachuu. Maaliin jedhee? Maaliin jedhe? Nama si bira jeeqisa ilaaletti maal jedhee natti mii jedhini gaa? Si deebisee? Qubatti qabiiti gab jedhi Waaqayyoon du'aa eeggadhu. Gab jedhi namni ittiin jedhamu nama rabbashamaa, nama of jeeqaa, nama har'as boris dhiphina keessa jiraatu. Nama akkeetiin gab jedhiidhu. Gab jedhi usii jedhu warri tokkommoo. Daawiti lubbuu isaa ururse, lubbuu isaatu cannaqame dhiphattee jennaan lubbuun koo gab jettee eenyuun duwwaa eeggatteedhe? Waaqayyoon duwwaa eeggattee. Seenaan macaafaa akka kaa'utti Daawiti faarsaa kana kan faarfate milkoo fuudhee gaafa guyyaa boriiti, boromtaa faarfate. Daawiti akkuma simmeettan ijoollee Eesaayi keessaa nama tuffatamaa isa hoolaa bira jiruudha. Abbaan isaallee jiraachuu isaa namni hin yaadanne. Yeroo ijoollee Eesaayi mana Eesaayiif carraan dibataa ba'e, Daawiti Eesaayi warra jiran mana keessaa gaafa dhiyeessu, Saamu'eel namni hafeen jiru jennaan tokko hoolaa bira jirti jedhe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka sammuu Daawit keessa Eesaayi keessa jirutti Daawit kan inni ta'uuf hoolaa eeguu duwwaadhaaf rimiddiinsaa jechuudha. Daawit kun nama akkasiiti. Sana keessa Daawit gaafa dhufee caccabsaa akaayii kana naannoo kiiloo 42 abbaan irra kaa'ee dhaqiitu obboloota kee ilaalii ittiin jedhe. Daawit kan inni akka harreetti nyaata kiiloo 42 baatu baatee deemu ituu hin dibamin miti, erga dibame booddeedha. Waaqayyoo Daawitiin mootii gochuudhaaf dibata mootummaa dibee abbaan isaa immoo Eesaayi immoo harree godhate. Yeroo tokko tokko dibatas baatanii harree namaa ta'uun jira, ba'aa namaa baachuun jira jechuudha. Daawit akaayii kana geessee gaafa lolaa dhaqu dibati irra isarra keessa jiru Daawitiin dadammaqsee Daawit akka jedhe maaliif lolan loltanii? Namichi kun akkana waan baay'ee haasa'e. Isa booddee Waaqayyo immoo wajjin ta'ee diina sodaachitu sana galagalche. Yeroo kana mootiin gammadee maal jedha Daawitiin? Intala koo Miraabiin sitti heerumsiisaa. Macaafa Saamu'eel 2:8 ilaala. Intala koo Miraabiin sitti heerumsiisaa. Miraabiin fuudhii haadha manaa godhadhu achumaan sodaataanaa. Miraab ijoollee Daawit godhate warra ormaati jedha. Naannamu ijoollee Saa'ol warra ormaarraa dhufanidha. Miraabiin birrii guddaan kaffalamee fi Daawitiin bifa jaalalaatiin itti sittee Daawitiin akka ajjeeftuuf Miraabii wajjin walii gale abbaan. Daawit immoo kanan beeku wanta ta'eef Miraabiin fuudhuu itti walii gale. Yeroon guyyaa cidha isaanii ga'u Waaqayyo warra kan saangatu. Ameen. Miraabiin dargaggeessa itti ba'ee bute. Harka ollaa kaase. Inni si balleessuun mari'ate galgala kana butamee haa bulu. Asin jirtanis no. Inni si balleessuun mari'atame har'aa boritti hin darbin. Butiin itti taba'uun jedhe. Nama si harka naa qabiiti warra si balleessuuf kaa Waaqayyo lubbuu isaaniitti buutii ergeera jedhe. Ameen. Haleluyaa. Namatti hin tolu. Itti heerumtee ajjeesuudhaaf qopheerra jirti. Galgala tokko dargaggeessi duuriyyeen itti ba'ee bute. Daawitiin dhufanii akka jedhan intalattiin ati fuuchuuf jettu hin butamtee jennaan ati isheen deebisin jedhe. Nama ayyaana cikichikii hin qabu, guutus irratus. Daawit dibataan machaa'e waan jiruuf ittuu hin dhiphanne. Isa booddee maal godhan? Intala mootii keessa hamtuu tokko milkoo kan jedhamtu dhaqanii Miraab akka taatee kaayyoo abbaa dhiiftee itti heerumsiisii ajjeesii kaayyoo abbaa kee raawwachiisan. Dubartoonni Israa'el immoo hamoodha. Dubartoota dhiirota Israa'eltu garraa midhaman, dubartoonni Israa'el hamoodha.
kaayyoo abbaa isaa raawwachiisuuf of gurguru. Kanaaf Milkoon utuun jaallatin jaalala sobaa keessa galtee Daawitin jaallattee Daawit immoo ishee jaallatee akka fuudhu itti man Daawititti. Daawit rakkoon qabu nan fuudhaa jedheen ani hiyyeessaa jedhe. Dibata qaba garuu maaliin qabu? Birriin qabu. Naani akkana jedhan akkanii mootiidhaan Daawit illee intalatti jaallateera garuu waan sii fidee Daawiti kennaa kennuu qaba fuuchuudhaaf. Garuu ayyaana malee ijoo harkachuu ol fuudhame. Ayyaanni sirra dhufe kun hundumaa siif haa ta'u. Lakki amiin jedhaa fudhadhaa. Ayyaanumti Waaqayyo sirra kaa'e kun iddoo hundumaatti siif haa dhaabatu. Akka jedhe Daawit intalatti illee jaalladheera garuu homaan qabu ayyaana malee naan dhufanii mootitti man Daawit intala kee akka fuudhu jaallateera garuu homaan qabu. Mootiin akka jedhe reeffa Filisxeemotaa 200 ajjeese kennaa godhee fide intala fuudhu. Daawiti waa jette fakkaatti. Du'aa keessanii jiraa fudhachuu. Gatiin gabbara jaraa reeffa. Daawiti mangaagaarree fudhatteetu kana madaa goote intala qopheessi malee. Achi baatii hantee ol irranetteetu fe'aa keessaa fi intala naa fidatte. Namichi du'aa fudhatee jiraa kenne. Jiraata reesu. Akkasiniif haa ta'u. Warri si tuffatan barana du'aa fudhatu ati immoo jiraa harkaa fudhadhuu gala. Homaan qabuudhaaf reeffatti ergitee intala fudhattee galte. Daawit immoo lafuma Waaqayyo kaa'een beekuun Daawit. Waama Daawit hojjetu mee reeffa namaa geessee intala namaa fudhattu? Reeffa 200 geessee fi intala fudhatee gale. Intala fudhatee galee wajjin gammadee. Wajjin gammadee gammachuu gaafa raawwatu gaafa Daawit rafuu intalli rafuu dadhabde. Kaayyoon ishee jaalalamoo ajjeesuudha. Ajjeesuudha. Kanaaf finyoo fuutee miila Daawitii walitti hiitee maal gochuudhaaf qophooftee waraanatti simanii akka dhufanii fuudhaniif gidduu kanatti xinnoo sillim jetti intalli. Gaafa sillim jettuu abjuu dhufe. Waaqayyo diina keetti abjuu haa ergu. Nama tokkotti raajaa gidduun sii galadha Waaqayyo. Eewwan akka ta'een beeku sagalee kana dhagaa gidduun sii galadha Waaqayyo. Gaafa abjuun itti dhufu Milkoon abjuu ergamaa Waaqarraa dhufeetu Milkoo eenna namichi hin danda'amu. Maali jennaan natu dibe. Haleluyaa. Iyyaatume an dibatan qaban danda'amudha. Dabalaatee an dibatan qaban danda'amudha. So intala kanaa wajjin ciifteetta itti wajjin gammaddeetta dubartii taateetta dubartummaa keessaa baateetta ajjeesu garuu hin dandeessu. Maali jenna wajjinan jira. Si wajjina jiraatu Waaqayyo. Kaayyoon Milkoo maal ture? Ajjeesu. Amma eenyu salphachaa jira? Milkoo maaliin godharee? Jennaani caal itti bu'uu hin dandeessu. Ameen. Daawit irra rukutte. Daawit Waaqayyo si wajjin jira. Amma nama tokkotti raaja harkuma qabija keessa naa ilaaliiti garaa marraatti naa mimisa kolfaa walitti himamiti ijuma keessa ilaali harka qabiti Waaqayyo si wajjin jira. Haleluyaa. Eewu si wajjin jira. እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ካንቺ ጋር ነው። Kanaafuu maaltu ta'annaani ani abbaa koo gammachiisuma sitti heerume yeroo ati raftu kaaboo kanaan harkaan miila kee walitti hidhee waraana sitti waamuuf dhufe achumaan duuta. Amma garuu tokko jira kana ol namni kana waliif fira qabdan gab jedha asuma eeggadha. Mee chol fuudha harkaan fuudha ati jirta miti firri koo jedha meesu dabalaatee dhaameesin. Haleluyaa. Isa kana oliitu himbi aለው እንዳትኒ ካለኝ ሲፋ jedhu warra safara keessa harka ol fuudhee wajjinuun fadhu sagaleen of eeggachiisu tokko diina keetti ta'u. Haleluyaa. Sagaleen of eeggachiisu tokko diina keetti ta'u. Ajajeera itti ta'u maqaa Yesuus. Waaqayyo ragaa koodha nama warra darbu jira. Ittiin bu'in maalin ta'in ittiin bu'in. Sagalee dhufe. Mootii biraa sii dhumeera. Firoota biraa dhumeera. Gin laantee yaqarra. Kan siif hafe namicha tokko kana ol jira. Kanaafuu loltoonni as ga'aa jiru.
waameera ba'i deemite. Daawit suufii kaleessattiin fuudheen baqatti ka'e. Gaafa baqatti ba'u farfannaa kaan afaan isaa saaqqate. Lubbuun koo gab jette. Ameen. Eenyuun duwwaa eeggatti. Ameen. Gargaarsi koo achi akka ol fudhame ansuma eeggadha jedhame. Gargaarsi koo sibiraan hafa dhufoodhaan. Haleluuyaa. Laalaga kaleessa fuudhee har'a bajjii keessa kaata. Kaleessa cidha godhatee har'a faarfannaa gaddaa faarfata. Lakkoo torbarratti maal jedhaa? Daawit nama hundumaa waan jibbe fakkaata. ክብሬና መድኃኒቴ በእግዚአብሔር ነው። ulfinni koos ta'e ulfamuun koos argachuu fuudhame jecha kana jedhama aloo. Ulfina koos ta'e jedhame. Ulfamuu koos ta'e abbaa jedhame sirka jira. Lafa ጃናጋቴ ክብሬና መድኃኒቴ በእግዚአብሔር ነው። በሚስቴም አይደለም በንጉሱም አይደለም በየገሌም አይደለም በእግዚአብሔር ነው። አማርኛ ከነ ጀዳሜ ጀራና እቱማ በርቱስ ሊሰኩማ ኮኑ ዲዮን ባሬ ክብሬና መድኃኒቴ በሉስቴ በእግዚአብሔር ነው በሉስቴ። አሜን። ulfinni koo seenyudha. ulfamuun koo seenyudha. ሁሉም ትቻለው አንተ ያለ harka ol fuudhame ati jirta jedha Waaqayyo. Malakkateen beekumna guddaa tokko natti bu'aa jira. Gam jedhi sii lola Waaqayyo. Gam jedhi sii farada Waaqayyo. ulfinni koos ulfamuun koos isa harka jira. Ameen. Yeroo kana yeroo nachi faarfatu waraanni mana gaheera. Milkoon xinnoo ka jaallachuu goote fakkaata. Akka Daawit xinnoo jalaa baqatu barbaade. Muka guddaa fuutee ciibsiteetu siliipperii miila jalaan keessee rifeensa reettii fuutee mataa isaatti keessee wayyaa tuffiftee raffifte. Gaafa waraanni dhufu baarrifanteetu hin ciisatte. Daawit maan innoo galangalle waan du'e fakkaatatti. Hin sokosu. Fiigaa dhaqanii mootitti man. Daawit sokkaarti. Siifoo Waaqayyo karaa falaa dhiise. Macaafi kun asuma irratti dhaaba seenaa kana. Mootiin maal jedhesitti fakkaata? Akkuma inni jirutti. Ameen. Indaallo kan algaa uzaachuun waale. Haleluuyaa. Akkuma inni jirutti baadhaatii fidaa'e. Amma kan naqu eenyu? Maalu asin jirtanii? Gam jedhati Waaqayyo hojiitti jira. Meeqa amma diraamaa kana laala. Kam dhufee fuudhu jeneraala. Kan baatamee naqu eenyudha? Isaan eenyuun baatu? Akkuma jirutti siree wajjin shat gara eenyutti? Ijoo gaafa Waaqayyo ka'u diinni kee diraamaa mataatiin. Siifoo siin galle ittiin taphatam. Mootii bira ga'anii gaafa lafa ka'an mootiin irraa fuudhamee gaafa jedhu mukachiisa. Jaarsi milkoos wajjin nette akkuma waanii badhaasa fudhattu. Milkoomaa micaanoon sokkette. Atoon sokkitaa dhiisi. Amiin hin jettanii sini. Nama ta'e keessan ilaalee ijuma keessa ilaalitti ati hin deemta dhiila. Dhugaa Waaqayyooti jedhinati. Hin fagaattaati jedhin. Haleluuyaa. Ati hin deemtaa dhiisi. Ameen. Iddoo sokkeeraa fagaateeraa. Akkamitti gadhiifte na sodaachisette. Dhuguma sodaachise. Kan sodaachiseef tokko jira. Daawit maal jedha lakkoofsa 8 irratti? Isin yaa warra saba isaa taataniidha. Yesu hizbi የሆናችሁ isin yaa warra saba isaa taatanii wanga lakkoofsa 8 irratti bantosh garaa isin nyaata. Waan garaa keessanitti yaaddan itti hin dhiphatinaa. Isa duratti dhangalaasaa dhiisaa. Ofirratti argina. Ameen. Waan garaa keessanitti yaaddan waan sin dhiphisaa jiru kan eenyu irratti dhangalaasaa. Ittiin boo'inaa, ittiin dhiphatinaa, ittiin qoraminaa. Isa duratti dhangalaasaati. Maal jettu moo gaafa dhangalaaftan? Nuti warra sitti kooluu galanidha jedha. Na dubbise lakkoofsa 8. Isin yaa warra saba isaa taatanii yeroo hundumaa isaa amanadhaa. Wanta garaa keessanitti yaaddan isa duratti dhangalaasaa. Waaqayyo isa nuyi kooluu itti galluudha. Ameen.
waan baay'eedha. Waan baay'ee isatti boossu kan isumatti dhangalaasi. Isan si qoodu kan isumatti himi. Isan koolutti galuudha ati jedhiitii keessaa bayyeedha. Amala Daawit keessaa yeroo hundumaa dhiphinatti dhufu gaarummaaf godha. Ameen. Daawitiin yeroo tokko garatti qaba wallaalanii qassootti gatan. Qabsootu hin ta'in qassoo. Ayyalayya. Faarsaa 16 Daawit gaafa faarfate achi keessa jira. Gaafa achi keessa bu'u na raawwattan jenne faarfannaa caafutti ka'e. Ameen. Ati xoofoo yaadannoo anaaf kennameera. Ga'aan koo sirkaa dhufa. Eeruka sirkaa naa dhufa ga'aan koo dirshaayee baantee no kaantee no sirkaa dhufa. Ani jedhe haala guddaa namatti toluun qaban. Ameen. Maali jennaan finyoon safara koo iddoo gammachiisa ranaa buuteetti. Isa kee taa'ee faarfata. Allayyaa kee taa'ee. Finyoo safaraa jechuun yeroo baay'inaan dubbadha. Gamada sibiila ta'e tokko jira ookkoodha. Boolla kee teessee ishee darbatta. Gaafa ishee darbattu dhattee yab gootee waasii qabdi. Isa booddeetti mitixxaatii baata. Finyoon safaraa Daawit Rusee kanaadha. Ani as keessa yoon jiraadhe iyyuu finyoon koo iddoo sirrii naa buuteetti hin salphadhu nan baane. Maaloo na bisiin otoo 16:5. Amma bowwaaduu kana akkasii keessatti kufee eenyu faarfannaa kana faarfata? Daawit maaliif yeroo hundumaa faarfannaa moo'ichaa faarfata yoo jettan moo'ichaaf kaadhimame. Namni moo'ichaaf kaadhimame yeroo hundumaa faarfannaa moo'ichaa faarfataa deema. Ameen. Yaa Waaqayyoo koo ati qooda koo isaanaaf kennameedha. Ameen. Ati xoofoo anaaf hiixatameedha. Yaa. Ga'aan koo si harkaa hin dhufa. Yaa. Finyoon safara koo iddoo gammachiisaa irraa naaf bu'e. Yaa. Eeyyee. Heeshi. Ani dhaala guddaa namatti toluun qaba. Ameen. Maaliin qaba? Dhaala guddaa nambaa kana keessa waan hin dhaaluun qaba. Sinifata. Ameen jettanii guyyaa tokko badeeran jedhu namichi kun cabeeran jedhu. Faarsaa 23 hundumtu keessan beektu. Daawit faarsaa 11 amma 25tti hamma faarfannaa galataa bira dhufutti faarfannaa qoramsa keessa jiru galata godhee faarfate. Faarsaa 23 achi keessaa baasanii itti faraduuf jedhanii kanaa gad awwaalan. Kanaa gad awwaalanii inni tokko billaa baatee morma isaa muruuf dhaabata. Inni tokko farda irra gallabsiisuuf dhaabata. Raawwateeraaf Daawitiin dhaamsa akka dhaammatutti himu. Si raawwateera, qabamteetta, si dhumeera. Ama maal jettaa jedhan. Akka deeni Waaqayyo tiksee goote. Ameen jettanii እግዚአብሔር እረኛዬ ነው. Meejjala Waaqayyo tiksee goote. Anumaan na godhe. Ila kana keessa jiraadhee wale hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Kana oolan biftanii utuma isin ilaaltanii ishee kana dhadhaa jiban. Ameen jettanii akkuma jedhame kana siif ta'u. Utuma si ilaaltanii dhadhaa ejersaa diban. Hiikni duraa gaaddidduu du'aadha. Inni kun immoo bowwaa dukkanaadha. Gaaddidduu du'aa kana jala yoon jiraadhe jedha hamaan natti dhufa jedheen sodaadhu. Inni gargaarsa koo gaachana kooti si'e. Ameen jettanii kana duwwaadha jedhee maaddiin koo irraa afaan. Namicha kana du'aatti eeggataa ramu mee na dubbisee maal wantoota ishee tokko mashaniiti. Garaasin kutaa. Namicha kana du'aatti eeggataa ramu maaddiitti eeggataa jira. Nama si biraatti kaballaa kenniiti maal arfachaa jirta jedhin mee. Na dubbisee wantoota dhaggeeffadhaa. Waaqayyo tiksee kooti. Ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkam boqodhu hin godha. Achii fuudhi. Gara laga itti aara galfatanittis na geessa. Qaabii kanadhi. Inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra ana hin geggeessa. Maqaa isaatiif jedhe. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Ameen. Ulee keetiif dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koos guutee irra hin dhangala'a. Ameen jettanii maal namichi kun hafuura akkasii siif dhufu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Hafuura jijjiiru, hafuura geeddaru, hafuura abdii dubbachiisu. Amma namoota tokko baay'een keessan kan si miidhe maal ola gab jettanii Waaqoon eeggachuu hin dandeessan.
Har'as dhiphina, boris dhiphina, har'as qoramsa, boris qoramsa. Gaafa gab jettanii Waaqayyoon eeggattan galata dhalaa bula. Amiin jettaniis dhugaadhaam faarfannaa dhalaa bula. Mee akka godhaa Waaqayyoo si danda'a gab jedhi eeggadhu. Ameen. Hawaayeen keessa maan yoo rakkina keessa namni isin arge malee rakkoon keessa waan mul'ate hin fakkaatu. Waaqayyo arginaas hin ga'u. Hin ga'u jedhan. Hin ga'u. Nama si biraa keessaa gab jedhi Waaqayyoon eeggadhu ammas jedhi. Inni akkatti si yaadatu qabaateen gab jedhii ta'een Waaqayyoon eeggadhuuni. Mee natti boota kan lama sitti agarsiisitan gara kadhannaatti dhufa. Gab jennee Waaqayyoon kan eeggachuu dandeenyu yoo wanti lama nu galee. Tokko amma namni tokko nan dhufaa na eegisiin jedhee yoo gaafa si jalaa hafe boris nan dhufa yoo siin jedhee garaa guutuu eeddamoon shakkita. Maaliif? Kaleessaa fi beekama. Gab jettanii Waaqayyoon eeggachuudhaaf inni jalqabaaf inni guddaan Waaqayyoon amanuudha. Nama amantan tokko eegdu. Nama sinaale nama akkasin salphattan sin godhe eeguun sin sodaachisa. Maaliif? Kaleessa iyyuu akkanna godhe dheengadda iyyuu akkanna godhe waan jettaniif hin eeddan. Waaqayyoon eeguuf inni hangafaaf inni guddaan dursa Waaqayyoon amanuudha. Namoonni bara kanaa Waaqayyoon hin amanani. Har'a waldaa jira, bor mana qaalluu jira. Amasin macaafa qulqulluu keessaa maqaa waaqolii tolfamoo 99 jira. Maqaa waaqolii tolfamoo 99 keessaa waaqoliin Haayitoob jedhaman Ziyooniidha. Zoon kitaaba dhangaa jireenyaa irratti barreessira jecha kana. Inni kun ajajaa waaqaaf lafaati. Waaqa tolfamaadha. Har'arraalee namoonni markabarra deeman loogoo kana godhu markabarratti. Afura sana waan sodaataniif galaana jala waan jira jedhaniif galagalcha waan jedhaniif loogoo sana qaba. Markabi hundumtu kan Itoophiyaas ta'e kan eenyuus. Markaba bineensa kana loogoo bineensa kana. Inni amma fakkeenyaaf Ba'aal waaqa tolfamaadha. Ba'aal inni jedhamu kun afaan Amaariffaarraa kan fudhatan fakkaataa kan jedhan jiru. Abbaa warraa jechuudha. Afaan Oromootiin immoo abbaa sangaa abbaa qabeenyaa jechuudha. Namni hunduu gaafa qabeenya argachuu barbaadu Ba'aal waaqa tolfamaaf sagada. Namichi kun waaqa tolfamaa ta'ee haadha manaa immoo qaba Asheeraa kan jedhamtu. Lafa isin amma jirtan kun caalmaan hin jiru. Tokkicha Yesuusi. Amiin hin jettaniisi. Amma kan waaldarra sin naannessu sin fayyina dhabiinsa tun ta'in amantii dhabiinsa. Bagan dubbadhe Waaqayyoon haa eebbisu. Amiin hin jettaniisi. Baay'een keenya mana qaalluuti waan dhumneef Wangeelaa Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40-48 tolaaltan dubartii tokkuma keessan kana achi yoon naqe nan fayyaatti, achi yoon naqe nan fayyaatti, achi yoon naqe nan fayyaatti. Lafi isheen hin naqin hin jiru. Abbaa qorichaa waa beekaa biratti qarshii ishee fixxe. Gaafa fixxu akka jette amma lafa naquun qabutti. Yesus tola nama fayyisa jedhan. Ameen. Sharshara wayyaasaa yoon naqee tuqee nan fayya. Nan fayyaa laataa miti. Nan fayya jettee mana baate. Gaafa dhuftu haalli ishee murteeffattee manaa baateef haalli ishee quunname tokko ta'uu dide. Tisiisirraa kaatu fooliin dhiigaarraa ka'u namoonni akka ofitti isheen bunne godhe. Yeroo isheen giruuppii bartootaa keessa lixxu bartoonni ni keessaa deebiti. Garuu gidduma kanaan baatee dhuftee uffata Yesuus xuxxe. Gaafa uffata Yesuus xuxxu Yesuus hin dhaabateef. Amiin hin jettaniisi. Gaafa dhaabatu Yesuus maal jedhee humni tokko na keessaa bahira. Beexiroos itti siqee kan jiru ana miti sana miti kana miti jedhan. Abbaan jedhe haa jedhu malee waa ta'eera Yesuus. Ameen. Intalatti nuuf dhoksuu gaafa dadhabdu dhuftee fuula isaa duratti kufteetu anaam gooftaa kuutte. Yesuus booddee maal jedhe? Amantiin kee jedhame. Amantii koo amantii kee. Jaartiin kun mana qaalluu turte, mana tokkaayii turte, waa beekaarraa mana abbaa qorichaarra naanna'aa turte. Amma garuu amantee dhufte.
ilaala. Isin dhiphina isin keessa jirtan kana keessaa kan sin baasu amanuu duwwaa. Nama amantan shakkitan. Waaqa amantan shakkitan. Shakkii qabdu taanaan ammayyuu ganaanaan noftu. Dubartiin kun waggaa 12 dhiidde jechuun waggaa tokko keessa guyyaa meeqa jira? 365 tokkorra furitti mitiire? Meeshee tokkorra furii dhiisaa qaammee dhiisaatu mee 365 hojjedha. Guyyaa 4,000 380 guyyoota amma kana dhiigaan kan dabarsite ituu fayyisaan jiruuti. Isinitti utuu Yesuus jiru rakkachaa jirtu. Har'a hin fayyitu. Ituu fayyinni jiru, utuu fayyisaan jiru. Isumayyuu waan nama dhibu. Dubartiin kun higgaawwii fayyite moo higgawatti fayyite? Higgawatti fayyite moo higgaawwii fayyite? Higgawatti fayyite. Maal hojjettan? Yesuus intala Yaayiroosin manaa bahee deemaa jira. Kan fayye eenyudha? Namni amane hin dursisiifatamu. Amin jettanis ituu inni waggaa meeqa warafaa qabatee jiru giddumatti dhuftee fayyitaati. Yoo maal taate? Yoo amante. Yeroon fayyinni ramadameef intala Yaayiroosiif isheen kun garuu gidduutti dhuftee qabatte. Yesuus garuu akkanatti hin jedhe amantiin keessi fayyiseera. Ji'a 144 12 yeroo 2 meeqa? Waggaa meeqa dhiidde? Waggaa 12. Waggaa keessa ji'a meeqa jira? 12 yeroo 12 meeqa? 144. Guyyaa baay'ee kan rakkattan har'a amannan har'uma keessaa galtu. Dhugaa Waaqayyoo koo jiraata sitti raajaa. Amani inni ati hedduu kun sitti mul'ata. Amanuudha. Nama amantan tokko hin shakkitan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti ijoollee durbaa tokko namatti tolu. Ijoolleen durbaa kun kaayyoo waan qaban fakkaatu. Ijoollee safaraa ijoollee durbaa 10tu waliin mari'atee kottaa adda baanee dhirsa misirroo eenna akka warra safara keenyaa hin taanu nuti adda baafnee dhirsa misirroo eenna jedhan. Kurnanuu dhirsi misirroo dhufuu turraan muganii rafan jedha. Waaqayyo haa gargaaru. Yeroo baay'ee asirratti lallabee dogoggoraa jira. 5tu rafee jedhu inni soba. 5 hin rafne 10tu rafee. Kan manaa ba'e meeqa? 10. Kan rafe meeqa? 10. Kan muge meeqa? 10. Dhufuu ture. Jara kana kan isaan raffise shakkii qabu. Hafuu danda'inna. Ani waa tokko sitti himu waaqa kan keessanii hin beekuan. Inni namane kun hin hafu. Zarii waaqa akka kootti namni qabu jira. Hin hafu kan kee. Mee hin hafu kan jettan. Nama si harka qabiiti waaqi keessi jalaa hin hafu hin shakkini jedhee. Nan dhufa jennaan inuma dhufaa jedhe. Haleluuyaa. Dhufa turraan mee lamatoo shan haa dubbisi lakkoofsa 5 4 5 25 4 5 ja'a. Maatiyos. Dhufa turraan kurnanuu muganii rafan jedha. Namichoo hin dhufaa eenyutu jira? Hin dhufaa Yesuus. Ameen. Mee hin dhufaa. Halkan walakkaa jaa lakkoofsa 6 innoo ikkula leeliti. እናንተ የጠበቃችሁ ጌታ አሜን inni sin eeddan gooftichi dhufeera kaaba jedhumoo ammas meeqa ka'e 10tu ka'e kifadha warri abshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatan dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan kifadha madam besimu halkan walakkaa dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii meeqa turafe hundi meeqa isin dabalate hundumti laa shekarranaa deebii yeroo baay'ee 5 turafe isa jettanii fanye dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan halkan walakkaa immoo sagalee guddisee dhirsi misirroo kunootti isa simuudhaaf ba'aa jedhutu dhaga'ame yommus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tottolfatan meeqa ka'e hundi isaanii meeqa rafe meeqa ka'e ilaala galabata adda ba'an eeshi
warri gowwoonni warra abshaalotaan ibsaan keenya dhumuuf jedha cuunfaa ejersaa keessan irraa waan nuuf kennaa ittiin jedhan. Warra abshaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee innoo nuufis isiniifis hin ga'u jedhaniin. Yeroo isaan bitachuuf dhaqanitti dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaa'an isaa wajjin mana cidhichaatti ol galan, balballis hin cufame. Meeqa talattare? Meeqa ol gale? Dammaqanii moo hin damman? Ibsaa bitatanii moo hin bitan? Zayitii argatanii moo hin argan? Qabsiifatanii moo hin qabsiifan? Qabsiifataniiru. Yeroo of qopheessuun irra jiru hin gungumu. Hin dhufuu of hin qophoofne hin dhufuu hin turee keessaan qabanii ibsaa. Isinis akkas baay'een keessan Waaqayyo si gatee hin beeku. Maarafu eegaa hoo jiru maaf abdii kutatu. Akka jette guyyaa tokko aannan arras boris gaala shiiloo nu malatti biniinaan yeroo aannan biddeen caffattu ciqilee rukutte maseentotti. Biniinaan haannaa boo'ichas dhiphina kan yaadachiiftu maaddii irratti duwwaa. Agartanii hojii seexana. Seexanni koo lafatti si boosisu qopheeffatee qaba beektamni. Lafatti si argatu qaba. Yeroo gaara tolbaan biniinaan waan dubbattu. Yeroo sagadaan biniinaan waan dubbattu. Yeroo maaddin nuuf ciqilee rukutte maseentutti. Haannaan waggaa ja'a yookaan yeroo galataa ja'a boo'ichaan dhattee boo'ichaan galte. Yeroo 5. Gaaf tokko gaafa ja'affaa akkuma mala ishee xilitti goote maseentonnaani har'a waliin dhiibnutti. Ameen. Shat jettee achi kaatee gara iddoo aarsaatti galagalte Waaqayyootti himte. Biyyiin nyaataa ishee hidhii tollatame immaan dhangalaafte. Lubin immoo teessuma keewwatee iddoo aarsaa bukkee ta'a. Machooftee taa gadi ba'i xinnoo irraa har'isii kottonnaani siin galotte. Gadda garaa koon eenyutti maa jira? Waaqayyootti maa jira malee hin machoofneette. Isa booddee namichichi abaaruu dhiisee isheedhaa kadhachuutti ka'e. Waan ati yaadde Waaqayyo siif haa kennu. Ameen. Akkamitti diina akka inni isheedhaa kadhatu goote beektaa? Dhaabbatteetti dubatte. Hin boonye namichootti hin machoofne gadda garaan qaba. Isa eenyutti maa jira? Ituu si ta'eeti bakkaatti takka jetti hankaraa kan waldatti kana lamaffaan ba'u jettee sokkite. Gadda garaa koon itti maa jira? Namichi na eetu diina ishee ture kadhachuufiitti ka'e. Gaaf tokko akka gootu beektamani gaafa obsitee dhaabattu isuma si jibbuu sii kadhata. Ameen jettaniisi. Inni ilaallee Luqaas 18 Yesuus Kiristoos maal jedhe? Dubartiin tokko jedhe dhugaan qabdu. Maal hin qabdu? Dhugaan qabdu. Mana murtii dhattee garuu ganama galgalas naafara dhiyeette. Maal immoo hin qabdu? Maal immoo Yesuus Kiristoos namicha abbaa mana murtii sun jedhe warra sobaan deddeebi'an miti warra dhugaa qabaniif iyyuu hin faradu nama hamaadha. Dubartittiin yeroo namichi misaa dhiyeeffatu dhatte mootii naa faradhetti misaa irratti kursi irratti dhiyaate naa faradhe akka inni mootichi yooma dubartittiin kun dhugaa qabaachuu baatte iyyuu nagaatti hin jiraadhaa faradaa fi Yesuustu fakkeenya kana fudhatee barsiise. Isin immoo abbaa qabdu. Ameen. Ameen. Namni dhugaan qabaan iyyuu deddeebi'ee maal godhachiifataa jira? Farachiifachaa jira. Isin immoo warri dhugaa qabdan abbaan keessa inni waaqarraa akkam akkasiniif falmu beektu ture. Yeroo baay'ee nuti abdii kutatu har'as dhiphachuu seexanni kanaaf sammuu keenya arge diraamaa nutti hojjeta. Nama tokkotti raaja gab jedhi Yesuus hin dhufa. Ameen jettaniisi. Guyyaa tokko waggaa isaatti haannaan micaa godhatte. Micaa baattee akkuma ishee kanatti bareechitee baattee gara iddoo aarsaa dhatteetu gaashe na beektu jetteen sin beeku jedheen. Nan beektu sin beeku. Faarfannaan hayyamtu jette. Ameen. Faarfannaan faarfadhatte. Haayinaan Waaqayyo beekaadha. Ameen. Of hin tuulinaa. Waaqayyo beekaadha. Dhabduun mee gargatteetti. Dhabduun isin bara darbe arrabsaa turtan torba deesseetti. Luba akkanatti ilaale. Ahaa. Ishee dhaayati. Nan eeggadhe naa kenne. Ijoo Waaqayyo akkas. Hin eeggatu namaa kenna. Nama sarajaa keessatti ilaaleetti mee Waaqayyoon eeggatteen salphattu gab jedhiisee eegeeri. Amanaagaa. Ameen. Nama amaneef hin dhufa Yesuus Kiristoos. Nama amaneef hin ka'a Yesuus. Inni dhumaa yeroo hundumaa yeroo gab jettanii Waaqayyoon eeggattan kadhachaa eeggaa. Kadhachaa dhuma eegaa.
kakun akkasitti nama raawwatu hin jiru. Kadhachaa eeggatu. Ameen. Boo'aa eeggatu. Faarfachaa eeggatu. Jilbeenfachaa eeggatu. Yesuus iyyuu jilbeenfatee kadhate. Abaayin keenya sagantaan jimaatee isa jira hin beekna. Hamuusee isa jira hin beekna. Roobii eessa torban inuma naannu laa hojiin hin jiru. Lafa Waaqayyo fidee nu nyaachisu immoo hin beeknu. Inuma nyaanna inuma naannu. Nu sinnum nu biddeenni sinnumu. Sooma kadhannaa. Ameen. Yeroo tokko bartootatu seexana baasuu dadhabe. Bartoonni seexana baasuu dadhabnaan gara Yesuus finnaan Yesuus hee jedheen hin iyyite. Bartoonni akka jette siif hin baati nuuf hin baane maaliif? Gaaffiidha maa baafte? Nu waan nu didde ati maa baafte? Yesuus maal jedhe inni akkasii maaliif maal malee hin danda'amu? Soomaaf sagada malee hin danda'amu. Waan guddaa hamaa cabsuu kan dandeessan soomaaf sagadaan. Yaa Esawu sasiin falmu kanaan hin falmu ta'an sirratti mo'aa jedhama. Esawuun sagalee kana dhaga'ee lapheen isaan banamne funyaantu baname waxii urgeeffate irratti mo'e. Esawuun eebba dabarsee kenne hangafummaa dabarsee kenne kalaas keessaa gale. Esawu nan jaalladhe Yaaqoobi. Esawu nan jibbee Yaaqoobi nan jaalladhe. Mi'aal tokko waan siniin falmu kana falmaa jilbeenfadhaati kadhadhaati tsoomaati. Calluma jettanii naanna'inaa yooma waaldaalatta nu kadhadhaa dhaqaa achi tangatame fannoo jalatti tokkotu jiraante adiraashaayii masqaluu sirnoo adiraashaayii har'as yoo dhufte ati na argatta achan jira boru yoo dhufte ati na argatta achan jira hin deemu Anbaaqoom akka jedha iddoo dhaabatanii si eeggatan dhaabadheen si eegan deemu waan ansi komadheefimu waan ati deebiftu nan eega dhaabadhee man si eega akka jiru abbootiin amantaa durii hangeenya hin jiru. Raajonni si anaas dhugaan dubbatanii waa'ee raajummaa een jettanii isin jettan sanaan hin beeku waa'ee raajummaatti. Waaqayyo nu gargaara. Sitti mul'isaa lafatti kamtu niyyuu namoonni baay'een kadhannaa hin beektan. Waaqayyo fuula kadhannaa nuuf haa kennu. Ameen hin jettanii isin saba Israa'el yeroo sadii booji'amanii mana ormaa ta'anii hin kadhanne. Har'as boojuudhaan kadhatan, boris boojuudhaan kadhatan. Waggaa 40 warra waggaa 40 jalaa callise. Waggaa 20 warra miidiyaantu isaan bite. Waggaa 70 warra Baabiloontu isaan bite. Waggaa meeqa walitti? Ilaalame. Callisuu Waaqayyo waggaa 40 itti fudhatte. Bulchiisi warra miidiyaan biqilaa jalaa gurguranii bishaanitti gurguranii. Bishaan dhawwatanii bishaan birriitti gurguran waggaa 20 amma baraa Dibooraan kaatutti waggaa 70 warra Baabiloontu isaan bite amma eenyuun nu bitaa jedhaniitu isaan eeggatanii gurguramu afuraffaa Waaqayyo dhufee akka jedhe isa miillanaa dideera. Ameen hin jettanii isin nama tokko tarraajaa isa miillanaa dideera. Yeroo Israa'eloonni paarlamaa cufaa labsanii eenyuutu nu bitaa mari'atan eenyuun nu bita baranaa. Isaan gidduudha namichi tokko raajii Isaayyaas jedhamu gaabii isaa dachaafatee lafaachi ol ka'ee paarlamaa cufamaa keessaa Waaqayyo gooftaan maccaa akka jedha ifni kee dhufeera jedha. Ameen hin jettanii isin Isaayyaas boqonnaa 60 laala ifni kee dhufeera kana booddee kaatee ibsita malee hin gurguramtu jedha Waaqayyo. Harka ol naa fuudhame jarana inni sitti dukkanaa'e kun sirraa darbu. Ameen hin jettanii isin inni sitti dukkanaa'e kun sirraa darbu. Yeroon saa yeroo dhiphinaan machaawutu wanta ta'eef namni hunduu hin jiru. Isaayyaas maal jedha ati seen dhiphinaan machoofte dhugaatiin utuu hin ta'in see qoramsisi macheesse na dhagayeera hunduu dhiphinaan maalu achaa'eef Isaayyaasin afaan qabachiisan. Isaayyaasin afaan qabachiisan raajummaan kun sobaa kunoo achiin dukkanii dhufeera asiin dukkanii dhufeera asiin dukkanii dhufeera raajummaa kanan fudhatin lakkoofsa 2 laala amma Isaayyaas lafaa ol ka'e biyya lafaatti dukkanni nuffisaa siif ifni hin paa jedha. Ameen hin jettaniisin Iyyaatime kan koo addeedhaas biyya lafaatti dukkanni maal ta'a hin uffisa siif garuu hin naani. Saboodde lakkoofsa ilaalaa ol jedhii achi ilaali as ilaali si bituu hin dhufan ijoolleen kee hundumtu harka fuudhii dhufa baatanii gara kee hin dhufu siin jedha Waaqayyo gooftaan maccaatiin jedha. Abdiitu jira gaafa kadhannu abdiitu jira waan diinni jedhu hin dhaggeeffatinaa
Isaayyaas 60 18 19 shaxxere ol galee ante Isaayyaas Waaqayyo gooftaan machaa akka jedha kana booddee aduun ifa siif hin laattu jiinnis ifa siif hin taatu ani Waaqayyo ibsaa bara baraan sii ta'a. Aduun fira karaa abbaati ji'i fira karaa haadhaati. Abdii Yoosef ilaala karaa haadhaas waan eegin karaa abbaas waan eegin ani Waaqayyo harkachi ol fuudhame ati anaaf jirtadha Waaqayyo ansuman eeggaddaadhame karaa kamiinuu haa ta'u ji'arraas maal hin ta'ina ifan eegina aduurraas maal hin ta'ina ifan eegina ani Waaqayyo ifa bara baraan sii ta'a. Namas biraacha keessa na ilaalee xumurameera kana caalaa maal barbaaddaa jedhee meeqa erganni waan hundumaa sii ta'a ta'e isuma wajjin haasa'e jedhi halkanis isa dubbisi. Ameen. Boris isa dubbisi ittuma fufii